Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota numeetu boorri taatan kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtan bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni ani isiniif qabu isinaa qaqqabu jechaan ganamarraa eegallee rakkoo fi hiraarsaa biyya keenya keessa jiru gabaasa turuun kennan yaadatama. Ammas isumaan wal qabatee oduu gabaabaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhe nafaana bu'aan dhaamsa kiyya gara oduu kiyyatti isin dabarsuun duratti warroonni maatii kiyya hin ta'in akka maatii kiyya taatan like, share, subscribe gochuudhaan akka na jajjabeessitanis kabajaan isin gaafadha. Adda bilisummaan Oromoo yookaan ABO'n nagaa fi tasgabbiin uumamee lammiileen Itoophiyaa akka hara galfataniif mootummaa amma gadaan isaa xumuramtetti iyyaa ba'e. Gurri abbootii irree humna malee gorsa hin dhaga'u. Aangaa'onni TPLF fi kanneen akka Geetaachoo Asaffaa yakka gurguddaa hojjetanii maqalee man'ee godhatanii lammiilee biyya kanaa akka seeratti dhiyeessan gaafataa turan. Kabajaa uummata Tigraayiif akka hin hiine gabaasaa ba'an. Isa kana dhiisanii saba Oromoo lammiilee Oromiyaa dararuu fi maqaa kumaandoo poostii jedhu Wallaggaa fi Gujii Boorana irratti xiyyeeffatuun uummata keenya qabeenya isaa gubaa buqqisaa ajjeesaa fannisaa turanii jiru. Maqaa abbaa torbee fi shanee jedhu lammiilee keenya dararaa qofa otoo hin taane gocha suukaneessaa fi gara jabeenyaa nurratti raawwatas jiru. Gootichi qabsaa fi weellisaa Haacaaluu Hundeessaa galaafatuun ittiin siyaasaa daldaalatuun gadi taa'an ajjeefamuu Haacaaluu booda hooggantooti ABO fi KFO mana hidhatti naquun Oromoo hoogganaa maleeyyii gochuun aangoo abbaa irrummaa itti fufsiisuuf tabbisaa ba'an hin taane nafxanyaa fi ilmaan Habashaa firoonfatanii isaan waliinis daandii dheeraa imaluun waan itti ulfaate fakkaata. Walwaraansi PP fi TPLF gidduutti baname maddi isaa mataa jabinna garee lachiitu. Caalmaan garuu kan mootummaa PP humnaan aangoon itti fufsiisutti amma Dr. Abiy Ahmad lola xumura hin dandeenyetti seene. Raayyaan ittisa biyyaa yaadaa fi qorqalbii tokkoon hin jiru. Murni aangoof jecha Oromiyaa fi naannolee birootti dhiiga dhangalaasaa jiru waan itti fufsiisuuf tumsuu natti hin fakkaatu. Ijoolleen Tigree waraana kana keessa jiran dhugumatti waan lolan miti. Kanneen Oromiyaa ta'anis akkasuma biyya tokko keessatti waraana gartuu lamaatiin uumamee jira. Amma lolli ka gaggeeffamaa jiru waan istaandaardii biyya lamaanitti abbaa mo'atu waliinuu arguuf jirra. ABO'n jeequmsaa fi goolamni siyaasaa kun akka dhalatu waan hubateef nagaan akka bu'u mootummaa ce'umsa biyyoolessaa Oromiyaa hundeessuu isaa labse. Leencicha jaarraa 21ffaa Jawaar Mohammad namni kun xiinxallaa siyaasaa qofa isinitti fakkaata taanaan dogongortanii jirtu. Inni bakka fedhe haa jiraatu, biyya alaa fi mana hidhas haa jiraatu, shakkiin inni shakkii dubbiin inni dubbatu kamuu tahamtu malee hin ooltu. Nama Rabbiin waan boru dhalatuuf jiru akka ifatti itti mul'isu waliin xiiqii seenanii ufis walis biyyas balleessaa jiran. Dubbii tana Jawaartu dhaadachaa mana murtii irratti akkas jechuun dubbate. Ana hidhuun biyya Itoophiyaa tanaaf nagaa buusu yoo ta'e ani hidhamuu qofaa miti fannifamullee qophiidha jedhe. Eeyyeen hidhamuu isattuu balaa kana hunda dhale. Eeyyeen hidhamuu isattuu wal waraansaaf biyyattii miidhame. Ammas furtuu fi furmaanni siyaasaa biyyattii isa harka jira. Isattuu dhibee siyaasaa biyyattiif qoricha. Kuni kanaan osoo jiru ummanni Oromoo carraa siyaasaa amma argate kanatti fayyadamee hayyoota isaa hiiksifachuuf yeroon halkanii fi guyyaa hojjetu amma. Jawaar Mohammad Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa nama kana ija irraa libsachuun hin barbaachisu. Abiy Ahmad muddama cimaa keessa galee jira. Malli harkaa babbadee jira. Nama adeemsi harkaa midiqee qaanya'ee nama galaafata. Jawaar Mohammad hayyoota gameeyyii Oromoo qaallittii jiran qorqalbii kennaan quba qabaachuun dirqama. Abbaan fedhe wal haa cafaacafu. Duras dantaa kennaa miti. Ammas dantaa kennaa miti. Kan Abiyyiif TPLF jechuudha. Duraa qorii tokko keessaa nyaataa turan. Amma nyaanni qorii keessatti itti xiqqaannan irratti wal rukutaa jiru. Dantaa kenna waan hin ta'iniif dantaan nuti amma harkaa nu qabu Oromiyaa teennaa fi hayyoota keenya mana hidhaa jiran eeggachuudhaan. Kanaaf yeroon tokko taanee wal jala yaanuu fi waan tokko irratti gadi dhaabannee walii gallu amma. Huma fudhannu hundaa tokkummaan fudhachuu fi waan didamu hundumaa tokkummaan diduun nu baasa. Gargar laaluu fi alagaa jala fiffiiguun ammatti nu fayyadu. Hayyoota keenya kan mana hidhaa jiranii fi mana hidhatti
ala jiran hundumaa eeggachuu fi quba qabaachuun nurratti dirqama. Abiy Ahmad yoo dandahe TPLF rukutee jilbiiffachiisee booda Oromoo lafa irraa haxaa'uuf sagantaa kana kan qabatee fi daandii kana kan sirreeffatedha. Karoora isaanii harkaa fashaleessuuf ammuma itti mudduun mirga kenna kabachiisuuf baadiyaa magaalatii tokkummaa wal ijaarreen mootummaa durriyyee dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin daldaalu kan ofirraa qolachuutti fala. Poolisiin Oromiyaa fi kan saba Oromoo taatanii hoomaa waraanaa keessa jirtan dhiiga keessan dhiiga gatii hin qabne hin godhina. Mootummaan TPLF wajjin lola seenee salphaa miti. Akka salphatti hin laalina. TPLF riphee loltummaa waraana dargii burkuteessee waggaa 27 biyya bulchaa har'a waraana guutuu fi meeshaa guutuu harkaa qabuun lola seenanii injifannoon gala jechuun gowwummaadha. Sabumaa Oromoo warri qabdan gara Oromoo fi Oromiyaatti goruun saba keessan cinaa dhaabbadhan bilisa baasa. Wanni mootummaan federaalaa Abiy Ahmad fokkoruun kana dhugaa hin seena. Geetaachoo Raddaa gameeyyiidhaan TPLF boru ganama qabneef na jedhan. Kuni tapha siyaasaati. Dhiiga ilmaan namaatiin taphatudha. Geetaachoo Raddaa qabee fiduu miti. Milishaa Tigraay biyya san keessa humnaan itti qabee fidu hin qabu Abiy. Miidiyaalee fi qondaalli isaanii akkanaan dubbii hafarsu malee mootummaa federaalaa boru harka ka kennatuu fi Abiy Eeltiratti baqatu gartuu eegaa. Dhimma nama biraa nu Oromoon hin galchu. Ammaaf kanu galchu biyya hayyoota kenna gameeyyii eeggachuudhaan tokkummaa ijaarree akka TPLF kanatti uf kabachiisuudha. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo oduu galgala kanaatiif qabanne kanumaan goolabna. Haga oduu biraatiin walitti deebinutti nagayaan nu turaa.